Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo marasaa kanatti kan isin biraan geenyu nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Har'aan tana keessummaa jabaa tokko isiniif affeeree as istiidiyoo keenya keessatti argama. Barsiisaa fi gaazexeessaa gameessaa isin hedduu jaallattan reediyoo Oromiyaa irratti akka malee beektan jechuudha. Isiniif affeeree as istiidiyoo keessatti argama. Saniin dura as fuuldura keeyyatti akkuma agartan kana kitaabilee sadeen tokko ifa harkaan qaba. Har'aan tana gaazexeessaa OBN fi bakkeewwan adda addaatti hojjechuudhaan muuxannoo fi mudannoo hedduu kan qaban gaazexeessaa Ayyalaa Ejerreetiin kitaabileen sadeen kun kan maxxanfamanii harma harmee kuusaa walaloo akkasumattis hawwii gaara dubaa asoosama jedhu kitaabilee sadii bakka takkatti nuuf gumaachanii jiranii isaaniin galatoomaa jennaanii har'aan tana magaalaa Adaamaatti eebbifamaatti kan jiru naannoo Boolee mana jireenya isaanii keessatti yeroo jalqabaatiif yeroo baay'ee akkuma beeknu galmoota adda addaa keessatti hoteela keessa ta'uu danda'a kan eebbifamu. Isaan garuu haala addaatiin manuma jireenya isaan keessatti kan eebbisaa jiranii. Eebbi kun borullee itti fufee akka deemu odeeffannoodhaan qaba. Isinillee deemaatii bu'aa isaanii irraa bitadhaa dubbisaadhaan isiniin ja'a. Sagantaan Maayaa Shoo itti fufaa keessummaa kiyya wajjin turtii gaariin isiniif hawwa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtii muraasaan booda walitti deebineeti kan jirru keessummaa kiyya wajjin wal barraan isiniin ja'a. Gaazexeessaa Shibbiree Kasiiroo Mama. Baga nagaa dhufte. Baga nagaa dhufte. Haga akka yudhatte. Dhaqeegaa. Hayyee. Akkamre. Nagaa maami? Fayyuma. Namni hedduun irraa hedduun reediyoodhaan si beeka jeetiin abdii guddaadha qaba. Akka baay'ees jaallatanillee odeeffannoon hin qaba. Baga nuuf jiraattee, baga nuuf kabajjee, daawwattoota Maayaa Shoo illee kabajjee nuuf argamteen siin ja'a. Amiin jedha. Isinis baga jiraattan dhaggeeffattoota duraanii ammoo daawwattoota jaraan wal arginaa qaamaan amma immoo baay'inaan televizyiiniin arguu danda'u dhaggeeffattoota koo wal arguu isaaniitiif ammoo baay'ee gammadeera. Mee akkami TV irratti fi reediyoo irratti hojjechuun siifi garaagarummaa maal qabame? TV'n yeroo baay'ee TV viidiyoon waan san cufta, reediyoo ammoo situ cufa. Qilleensa saacha haasoftee yaadaan daawwachiifta nama. Yaadaan namatti waa himta. Kana viidiyoon fa'a himta. Jidduu atillee himta. Garaagarummaa isaa baay'ee bal'aadha. Raadiyoon yaadaan daawwachiifta. TV ammoo viidiyoon daawwachiifta waan san jecha. Garaagarummaa isaa kana. Raadiyoon baay'ee jabaa itti qophaa'uu gaafata. Beekumsas gaafata. Garaagarummaa guddaadha. Viidiyoon bakka xinnoo beekumsa akkattu bakka qophiin illee hanqatoo raate viidiyoon dhooftee bira taruu dandeetta. Raadiyoon danda'ama. Amma fa'a raadiyoon hojjechuun baay'ee cimina gaafata. Hayyee. Shibbireen bakka hedduutti ogummaawwan garaagaraa irratti hojjetee jira. Keessumattuu umrii dheertuu kana almost waggaa 25 oliif gaazexeessummaa keessatti kan dabarsite. Hangaafiin tiyya garuu dur barsiisaa turte. Amma immoo gaazexeessaadha. Hawwiin kee maal ture? Barsiisummaa akka 180 kan jedhamtu jira. Digooma yookaan gargaarsa barsiisaa guutuu miti. Yeroo barsiisaan hanqate kutaa 10 waamanii deemi jedhanii wannuma akka yeroo wayiiti. Baay'ee daakeen hojjenne akka ji'a 3-4 wayiiti. Badeennaan yeroo dargii tankarfii irratti fudhatamu hojjechuu dideedhaan barachuu barbaada ture. Isiisan dafee keessaa ba'ee booda achiin booda immoo gara qabsoo fa'a gara sochii taasisaa turee jira. Achumaan badee yoo badee gara qabsoo Oromoo kana gara socho'aa turee jira. Wanni guddaan hojiin guddaan gaazexeessummaa daakee jalqabe waaltaa irratti eegale. Gara miidiyaa kana fide dur miidiyaan caqasuu barbaada. Afaan Oromoo sa'aatii tokko turte yoo sanni raadiyoo Itoophiyaatii fi televizyiinii Itoophiyaa guyyaatti sa'aatii takka. Isiirra xalaa erga ture. Xalaa erga ture. Xalaa yoo ergu maqaa kiyya fa dongoranii Shibbiree kan jedhu kana Shibbiree jedhan ture. Shibbiree maqaa dubartiitti fakkaata. Shibbireen beekamaa miti. Shibbiree jedhanii jabeessanii waaman ture.
adde shurreen baalirraa akka nu ergitee jedhanii lafteen dhadhadheessu yoo san gama sanii achi dhaqee waan san hojjedhaa dhuunfaan ka jedhu eebjoddee illee hin beeku. Eebjoddee hin beeku miidiyaan hojjedhare. Isa kana ergaa turee jira wanni guddaa. Achiin booda namoota waa xiqqoo waa barreessuu danda'an ka jedhu barumsi gaazexeessummaan jiru yoo san ka afaanii kunis hin jiru. Yuunivarsiitiin yoo san yuunivarsiitii sadii moo akkasii Haramayaa yuunivarsiitii Finfinnee Jimmaayyuu yuunivarsiitii miti yoo san Baardaar natti fakkaate sadii qofa kan digirii barnoota olaanaa barsiisan waa'ee litireecharii yookaan afaanii fa'aa barsiisan artii isa kanneentu jira. Sartifikeetiin hin jiru gaazexeessummaan. Booda nama waa yaalumee jedhanii amma dargiin hin bade tokko hamilee kanaa kenne afaan Amaraati malee walaloo afaan Amaraa tokko waltajjii irra dhiyeesse akka sululukii wayi isa yaadadha amma jechuun danda'a. Akkatti dargiin bade. Gabaabduu wayii akka sululukii dubbadhee Meen yaadachiisa haamee amma gaafa dargiin bade gammadee ture. Uduma burjaa joobnu oosan dhalaa uduma barreessu dargiin bade gaafa dargiin badu xiqqa anis achi konferensii nageenyaati ture Goobba irratti warri Addawaayii jira warri adda bilisummaa Oromoo jira adda bilisummaa tokkochummaa Oromoo jira baay'ee mee halkan shaakalee Amaariffaaf Oromoffaa yoo danda'ame jedhe namni amma Oromoffallee hin dhaga'u hin jiru yoo ta'an afaan Oromoo qubeen hin jiru homaa hin jiru mee waa jedhi Amaariffumaa ani caccabsa Amaariffa hin danda'u naan jedhi naan jedhe wanuma kolfaa yaa gabaabduu naan jedhe namaan kabaju qopheesse achi dargii walgahii godhe baduu gaafa ga'u jedheeni haasa'aatii mee waan akka sullukeetti achi Mangistuu Hayilemaariyaam walgahii waamee dabalaa diinsaati miti yoo san ka walii dhiyeedna gorsaa isaa ture dabalaa diinsaa ደበላ ምን ይመስላል የጊዜ ሁኔታ ሲለ ወያኔ ምን አለ ሲቦታ እና እባክህ ወያኔ መጥቷል እስከ ባህር ዳር ሁሉንም እንዘዝ ወደ ጦር ግንባር የደኒ ዳደን ነው ዮ ሰንበይ ሁሉም ወደ ጦር ግንባር የደ ቱሬ ደርጊ አመኝ ኮልፈኒ አዎ ልክ ነህ አምቦም ተይዟል ተባለ እንዴት ነው ወደ ደቡብ ባለ ጀና ለጊዜ ጥሩ ነው ጸጥታ ወደ ውጪ እንጥፋ በቀጥታ እሺ ተስፋዬ ጣና ሳቱሬ ተስፋዬ ገብረ ኪዳ ጣና መንግስቱ ኃይለማርያም ቱሬ achi dheessee imbaasii xaaliyaan galee miti inni kun jirti yoo san yeroo sanitti wanna guddaa akkatti dargiin bittinnaa agarsiifte. Eshi Mangistuu Hayilemaariyaam maal jedhee eshi tasfaa'e አንተ ግባ ወደ ጣሊያን ኤምባሲ እኔ ወደ ዚምባብዌ እጠፋለሁ የለኝም ከዚህ ዋሴ jedhee badde Mangistuun jedhee namni kolfee harka kudhan irra na deebisan dhumanii kolfaan araarse nama araaraaf taa'u san konferensii araaraati waliin lolluu mootummaa coomsaa dhaabatanii yoo san jedhan isarra baay'ee itti deebisi jedhanii badhaasina guurame akkuma itti dargiin baay'ee san gabaabsee jedhe hamilee guddaa argadhee achuma amma Addawaayiin biyya qabatee mootummaan coomsaa dhaabatee raadiyoon faanaan kun raadiyoo sagalee bal'aa uummata Oromoo jedhama achi burqaa oduu Itoophiyaa kana naannoo san Asturiyaati jaratti achuma Goobba riippoorteroota san bira dhaqanii oduu afaan Amaariffaa barreessaa turree jirra gizaawi achitti yeroof mindeeffame uduma achitti hojjedhu na waaman gaafa na waamani burqaa oduu Itoophiyaatiin dhaabbata wal dorgomuu dhaabachuu qaba jedhanii waaltaa information center jiddugala odeeffannoo waaltaa ka jedhu dhaabnaadhanii guutuu Itoophiyaa keessaa nama fedhii gaazexeessummaa qabu nama waa barreessuu danda'u waliin nu qabanii ani achi deemi jedhanii achi dhaqee yoo dhaqu faanaa reediyoo faanaa ka jedhu kun sagalee bal'aa uummata Oromoo የሰላምና የዲሞክራሲ ድምጽ jedhama ture dur afaan Amaaraatiin asitti afaan Oromoo reediyoo faanaa ka jedhu maqaa baasaa jiranii dhannee gariin faanatti galan ijoollee warri dhaqan nu ammoo waaltatti goraadhanii gara waaltaa gorree leenjii fudhannee yeroo jalqabaatiif leenjii gaazexeessummaa fudhatanii sartifikeetii eebbifaman ajaa'iba biyya keenyatti jedhamee sartifikeetii mannu eebbisanii leenjii gara ji'a tokko wayii fudhannee barri isaa yoom jechuudha bara 1980 wayi 80 yaadadhu 87 keessa akkasumas achiin nu eebbisanii yaanee gaafa baanu ani Goobbamatti Finfinnee keessa ture Goobba deebi'anii riippoortii ergaa ture afaan Amaaraan dhiba garuu barreessuu hin danda'a ture ergaa ture achi Goobbarraa Jimma jijjiirraan Jimma deemnaan jedha waaltamatu jiru Jimma taa'ee waaltaa waan bareedaa hojjedhe achitti waan baay'ee hojjedhe leenjii baay'ee fudhachaa deeme achi barnoota gaazexeessummaa yeroo jalqabaatiif
amma piyaasa Addis Ababa Yuunivarsiitii Finfinneetitti faakalitii kominikeeshiniif gaazexeessummaa ka jedhu kan amma piyaasa jiru kana isatti Inistituutii leenjii gaazexeessota ka jedhu sadarkaa dippiloomaan banamee isa dhaqee carraa argadhe. Gaafa sani baay'ee gammadee gaafa achi leenjii sani jimma ture san akka gaarii barreessee baay'ee na jajaa turanii jiru badhaafamee illee ture achi namni badhaafame hojjetaan cimaan barnoota san gala jedhamee achi galee dippiloomaan eebbifame gaafa eebbifamu eenyu na danda'are achuma jimma deebee jimmatti waan guddaa hojjedhe keessaa oduu yaadadhu keessaa tokko kan miidiyaa mara biratti na beeksise guyyaa cidhaa mucaan fuudhu bade cidha godhatanii mucaan fuudhu sun gaafa cidhaan jiru. Mucayyoo kennuuf qopheessanii warri illee cidha qopheesse mucaan warra biraallee gaduma ga'ee bade. Gaafa inni gadi ba'ee badu boo'a ta'e maatii lamaan birattu. Yeroo isa HIV qoratamtee gaa'ela gootaa isaa fi dhibee isa of keessaa argee badinaa ka jedhu isallee laallatanii jiru qulqulluu turan hospitaala dhanneen. Kan lammataa mucayyoo wal dhaba qabaa baay'ee wal jaalataniira uduma maatiin hin beekinu. Maabba diree mucaan ka jedhu baay'ee ajaa'iba ture. Bakka amma teessoo masaraa Abbaa Jifaar jireen bakka jedhamu gandiisa achi bade. Achitti warri mucayyoo gurguru achi inni sarboo qarsaa aanaa qarsaadha magaalaan guddittiin sarboo achi dhabame poolisii waliin deemnee qulqulleessinee waraabnee ragaa fuudhee barreessee gattaa'ee barreesse galgala sirriitti barreesse akka tireedingii yookaan leenjii fudhannee sanitti gaafa barreessu oduu san hin ergee faanaan amma dhaabatee jira. Alamnaa Seefaatu Musaa Huseen Faatu oduu dubbisaa san waan biraati. Amma kan hin daganne keessa oduu dubbisee fixee Alamnaa Seen dhumarratti bamacarrashaa ከወደ ጅማ ሚሱራ በሰርጉ ይለት ተሰወረ። oduun kee akkam yaafedhee caqasaa ture. Ajaa'iba ture. Booda achi Itoophiyaa reediyoo irratti Burtukaan Argaa inni dubbise oduun sun dhaqe. Asaazaay Zeenaa wayii jettee dubbifte afaan Amaaraan baay'ee waan biraa kana godhan irra deebanii guyyaa lama guutuu. Booda naa bilbilaa turan raadiyoo Itoophiyaa irraallee Faanaa irraallee ajaa'ibaadhaa turanii birriillee oowaa naa erganii ati nama guddaa jedhamee gaazexeessaa bakka ta'e kee jedhanii sababa saniin barnoota argadhee barnoota biraallee baratta dabaltee jedhanii booda bifa sanii waan jimmatti gaafa hojjedhu hin dagatamnee fi hamilee gaazexeessummaa kiyya cimsaa ture keessaa isa tokkodha. Hayyee baay'ee bareedaadha mudannoo addaan haasteessi hojii gaazexeessummaa keessatti namni deemsaanis waa hedduutu isa qunnama. Kabajamtoota daawwattoota keenya haa turtiin nu taasisaa jiran hedduu takka akka baaraa jirtan abdii guddaadhaan qaba turtiin keenya ammallee itti fufa. Gara reediyoo Itoophiyaatti si geesseetiin yaadannoowwan qophii simbirtuu barii haa kaasnu. Simbirtuu bariitiin dura Oromiyaallee waajjira beeksisaaf qunnamtii jedhamu yeroo ta'e abajii ta'e hojjedhee ture si fudhanne jedhanii waaltaan Gambeellaan erga walgahii wayii irratti waa'ee warra TPLF dubbadhe nama badhaafamee mindaallee sadarkaa guddadhee eebbifamee gaazexeessummaallee barnoota fudhee gaafa eebbifamullee warqee badhaafamee qabxii bareedaa ture. Lammata immoo hojii hojjedhee utuma badhaafameeru Gambeellaa deemnaan jedha. Maaliif? Waa'ee namaa dubbatte ka jedhu maal godhan seeta waaltaa keessatti uummata TPLFitu baay'ata. Amma nu baay'ee hojjannaa oduun kun maallaqa qaba beekte. Nu baay'ee hojjannaa nu mindaan kenna xiqqaa ijoollee maqalee waamaniituma mindaa gurguddaa irra kakaa'u. Walgahii irratti mee komii qabdanii jennaan dubbadhe sana. Isii fuudhanii bariisa masa walgahii akka dhumeen amma Gambeellatti torbaan dhattee gabaasiin akka hojii kee fedhiin gadhiiftetti ilaalamaadha. Maal balleessee natti mudidanii dokumentii naa kennaadhe hin kenninu jedha. Isin biraa maa dokumentii naa kenna hin kenninu jedha. Waraqaa qulqullinaa naa kenna hin kenninu jedha. Muuxannoo naa barreessaa hin barreessinu jedha. Deemtu deemi yookaan waa tokko akka itti kennine jedha. Mindaa naa kenna geejjiba deemuu jedha. Isallee hin kenninu jedha. Warri TPLF kun baay'ee nama jabaatu. Amma carraa dhabee haadha warraa tiyya maal jedheeni gowwoomsee deeme akka itti dhagaamne jedheeni barsiiftuudhaasi. Eessa Gambeellaa dirree deemaara jedheeni akkamitti wobaa lola jira hoosan.
busaan isa baay'ee gadheedha. Akkamitti deemtaa naan jette dirree deema dheesii matas gabbeessuuf jedhee deemee ji'a 8 achi ture. Maaliin galtee yoo jette moluun gale. Direedha. Oo isa digirii seentigireedii 45-50ti. Achi bahee booda gara dorgommii Itoophiyaa reediyoo Itoophiyaa beeksisa baasee dorgomuuf jedhee hime. Warri Oromiyaa na ramaduuf tura. Isheetu dasee turan yoo san itti gaafatamaan beeksisaa fi quunnamtii Oromiyaa. Reediyoo Itoophiyaa gaafa gallu arge siyaa milkaa'u naan jedhe. Nama guddaa isheetu dasee jechuun nama guddaa. Maal jedhee siyaa milkaa'u si maataatu naan jedhe. Nama guddaa. Achi dhaqee Itoophiyaa reediyoo deeggarsaa Yusii barreesse naan jedhe. Naan jedhe aguma biroo jedhe sanuu naa barreessanii. Achi warri waaltaa booda mana murteetiin dokumentii irraa fudhadhe. Muddamanii kafaltii kiyyaaf illee irraa fudhee humna illee godhee dorgome. Gaafa dorgomu irra qabadhee koree bira dhaqee waan hin daganne keessa gaafa irra qabadhee dhufu hirrii dhumee na bira gahe. Eenyu maqaan kee naan jedhanii shibbiree የጅማው ነው አይደለ የዋልታ ሪፖርተር ነበር አዎ እንኳን በሰላም መጣዳ ግን ምሽራ ተገኘ እንዴ ናንጀ ረፋ ማራል እስቲማቱ ነው ማከሰ ጅራ ምሽራ ተገኘ ናንጀ አልተገኘም ጀለ በድጋሜ ዘራው ሰርቷል ያችሁ መታዛኒ ወጀቴ ረዴቤ ወጀቴ ዱፌራ ወዱኒ ሳዳኒ ኤኑ በሬሶ ዱ ሰኝራ ነው በሬሴ ጋዜሱማ በረቴርታና አሲቲ ወራ ጋፋ በኖኒ ጋዜሱማ ዱፋሲ piyaasatti barate keessaa na tokkodha. Yeroo jalqabaatii fi gaazexeessummaa Itoophiyaa dhufe baratan galatoomeedhanii achi na tursiisanii si fudhannaa dokumentii fidi jedhanii ati nama gaarii akkas ta'e achi maabbaa ta'ee kanatti hime dhiibbaa jira jedhee itti hime bakka si fudhannaa amaarfarra si fudhanna baay'ee barreessitedha. Haa ta'u dhuguma seenuu barbaada. Yoo san simbirtuu barii qophii gaaddisaa qophii filannoo sirbaa dhaggeeffattoota Haalimaa Usmaan hojjettu aadaa fartii Dr. Qanaa Lammiifatu hojjeta. Kanniin afaan Oromoo reediyoo irraa Useen Badhaasoo Abbaa Coqorsoo oo'eera waa'een Oromoo kun naannoo isaanii natti toleera. Isa argachuun aniin mana waaqaa akka seenee ilaala. Booda qabxii olaanaa argadhee raadiyoo Itoophiyaa galee gaafa ramaddii isin gaafanna inni waaman ijoollee darbite. Afaan Tigiree tureera, afaan Ingiliffaa, afaan Sumaalee, afaan Arabaa baay'ee turre afaanota hedduu qaxaran. Eessaa si wayyaa jedhanii afaan Oromoo jedhe. Maarufa jedhe. Afaan Oromoo achuma galee afaan Amaaraallee hojjedha. Fedhii qabachuu hojjechuu jedhee. Gariin kana komate kan hin beeku fuula guure. Achi afaan Oromoo gaafa galu namoota gurguddoo achi turanii simbirtuu bariisan eegalamee jira. Isa itti seenee achi keessatti irra caalaa Oromiyaa walaa barruu fedhiin kee waa'ee Oromoo fi Oromiyaa wal barsiisuuti. Oromiyaa walaa barruu baay'ee hojjedhe. Oromiyaa lafa tamuu na gaafadhume lafatti itti dhalattee hin beekan. Maaliif yoo dhaqe aniin dirree yoo deeme raadiyoo Itoophiyaa yeroo raadiyoo Itoophiyaa lafti Oromiyaa hin dhaqin hin jiru. Harargee keessatti qaannaa geefa dhaqeera barqileessa. Dhakaa baabbillee bar dhaqeera suuraa jala ka'e. Lafa bareedaa Oromiyaa kana nu ol guutanii jiranillee isa fa dhaqee hojjedheera Oromiyaa walaa barruun. Waa'ee salganii iluu hojjedheera, maddoolaa hojjedhee jira. Waa'ee sabbogoonaa booran hojjedheera. Baasoo dullacha karrayyuu hojjedheera. Daarimuun kontoma gujii hojjedheera. Seenaa lafa isaa nama isaa daarimuun kontomni hiddi isaa latiinsi maal fakkaataa gujiin girjaa jedhan. Waa'ee torbaan leeqqaa, waa'ee kumsaa murrodaa, waa'ee abbaa jifaadhiis duruu achi ture. Fiigaa ture gara dirree. Warra Oromoo Matakkalis wambara fa'a dhaqee hojjedheera. Asiin ammoo warra Walloo, warra Baabbuu, warra Manuu, warra Raayyaa, warra Azeeboo dhaqee hojjedhee jira. Yeroo waa'ee isaanii barraa'inu dhaqee haga baatii agartummaa jiillee fa'a dhaqee hayyoo dhaqu magaalaan bulu yeroo baay'ee abbootii gadaa hayyoota bira dhaqa. Dhiibuu qaba waa'ee Oromoo beekuuf makiyyaafuu. Amma namni yoo maqaa Oromoo dabsu yoo waa'ee Oromoo namni walii gallaafu nadhagama. Maqaa waamuu danda'a dadhaba tokko namni. Oromoo kamisee jedha nama na aarsa. Oromoo kamisee magaalaa bare. Sirba kamisee dha. Magaalaatu sirba qaba. Dogongora cimaa. Sirba aadaa Walloon jedhani. Oromoo Walloo. Maal waa caba. Namni dumbeenne tilmaamaan hojjeta na aarsa. Sirba Wallaggaa fayyadu miti. Wallagga lafaa bare. Sirbi maccaa miti. Kunkumbee warri waan akkas fa'aa yoo dogongora baay'ee nadhagama. Waan dhaqee argeef jecha. Waa'ee kana yaadannoo gaazexeessaa akka jedhu hojjechaa turee jira. Oromiyaa walaa barru kan hojjechaa ture. Kitaaba qopheessee jira.
yaadannoo san. Kitaabota ati qopheessitee lafa keessisan duratti aanaa waa itti dhufuu deemuunaaf haaste. Keessumattuu aadaawwan garaagaraa irra caala immoo sirboota aadaa irratti yeroo baay'ee qeeqa hoggaa kaastuu niin dhagaa niin laala. Maaltu badeen jaarraa akka kaastuun barbaada sirriitti jechuudha. Waan bareeda. Waa'ee artii muuziqaa Oromoo jennee kaasuu dandeenya. Wanni guddaan anaaru na dhagahamaa seeta. Ijoolleen teenya artistoonni Oromoo lammiiwwan kabajamtoota ulfaattota seenaa barreessaa jiran baay'ee na gammachiisu. Artistoonni Oromoo baay'ee isaan ulfeeffadha. Seenaa qabsoo Oromoo jijjiirama Oromoo nadharra ga'e keessatti gahee guddaa aga bareegama lubbuu kafalanii hojii guddaa hojjetan. Jecha gabaabaan waan artistoonni Oromoo hojjetan artistoota jechuun warra sirbaan qofaa miti. Warra walaloo barreesse, warra yeedaloo itti baase, warra muuziqaa dha'e, muuziqaa taphate, warra kiroogiraafii itti baase kana mara baay'ee isaan ulfeeffadha. Baay'ee biyya biraatitti barsiisanii hojjedhaadhanii namni hojjechuu dadhaba. Asitti uduu qabweetti qaban uduu zoorsiisan hojjetti ijoolleen baay'ee isaan dinqisiifadha. Gootota jaarraa kanaatti jarri. Garuu as keessa maaltu jira seeta? Dogongorootatu jira. Ol kaanee hin ta'a jennee hojjechuu hin qabnu. Uummanni Oromoo icciitiin beekumsa isaa bira ga'uu hin danda'amu. Eenyu namni tokko riisarchii godhee hojjetee waa'ee Oromoo lafa kaa'ee hin jiru. Waa'ee aadaa isaa, waa'ee artii muuziqaa isaa kana jecha. Bira dhattu malee Oromoo waa gaafattu malee waa'ee Oromoo hojjechuun seeraa miti. Waan si ajaa'iba. Waa'ee Oromoo biruma dhaqisuma bira. Giltilmaamaa hin hojjetin. Fakkeenyaaf shobota ragada jetta. Maali garaagarummaan ka jedhu dhaqiisa gaafadhisu. Tokko tokko hin beekan jedhee itti cabsa. Walaloo barreessullee itti cabsa. Yoo yeedaloo baasullee itti cabsa. Amma ispoortii fakkaata shubbisi. Maaliif jimnaastikii fakkaata? Sirba mormaa kan warri tuulamaa sirbamaa jira hin jiru. Shaggooyyeen dur rukutan akkasii jira. Haaphachaa deemaa jira. Heellee akkamitti taphatan? Amma namni dhiiraa heellee sirbuu jalqabe. Heelleen kan shamarraniif dubartii kophaa miti. Amma dhiirri sirbuu jalqabaa jira. Maaliif ta'a? Tirrii durbi jalaa qabdii dhiiratu baasa. Amma dubartiin tirrii baafti. Faallaa akka hin taane adimaa leewwanni akkanaa kunneen. Shaggooyyee hojjettu fakkeessummaa dhufu. Fakkeenya fakkeessu tokkoon kabalaadhaan harka tirriyoodhaan miti. Harkadhaan amma harka dha'ummaa lammaa maal mukatu dhabame? Artii Oromoo keessatti. Shaggooyyee fakkeenyaaf daddaa akka dubartiin taatu jira miti shaggooyyee hojjette. Dhiirri ta'uuf ta'a akkasi. Dhiirriin taphachiisa bara harkarra. Waliin ta'uun qabu feeguu bakka sanitti. Eessa daangaan kiyya jedhanii ilaalu. Warri itti gaafatamummaa seenaa harkaa qaban aadaaf turizimii itti gaafatamummaa guddaa qabu. Namni dhuunfaa wanni badatu jira. Kanaan ala garuu itti quuqamtee tartiiba isaatii akkana jira jettee kaa'uu qabda. Nama barreesse. Artii muuziqaa Oromoo barreessee jira waan umurii kiyya guutuu itti faajee jaarsolee dhageettii irraa hawwatii irraa guure kaa'ee jira. Kanaafuu waan uummata Oromoo gaafatan malee hojjechuun dogongora. Gaazexeessaan yoo gabbaa'e kanuma oofu. Fakkeessaa waan garaagaraa waan hin qulqullaa'in dubbata. Amma dogongoroota keessaa tokko Oromoo shawaattee barreessi taate. Oromoo tuulamaati bare. Namni barreessa nama guddaati jettu nama barateettu kana barreessa. Oromoo shawaatte kan godina shawaa ba'aa keessa jiru kan shawaa lixaa jiru shawaan kun naannoo Amaaraallee sabiin shawaadhanii waamanii Dabra Biraan kan kam inni Oromoo shawaa kun adda baasuu qabda. Nu'u hariiroon jireenya Oromoo qubannaa Oromoo qomoon ka jiru. Oromoo tuulamaatti, Oromoo maccaatta, Oromoo arsii jetta, Oromoo arfan qallootta, achi keessa yoo gadhiituu jetta, humbannatta, wollo jetta. Akkasitti yoo waamte lafa akkamitti nama waaman. Amma tokko tokko hin laalan gaazexeessa malee siiqeequu dandaasi. Aadaa godina Wallagga lixaadha. Aadaa godina Arsii lixaadha. Godinni bari bulchiisa malee aadaan ni miti ka jiru. Aadaa namatu qaba. Aadaa Baalee jedhama fakkeenyaaf. Sirba aadaa Baalee jedhama. Baalee lafatu aadaa qaba. Waan akkasii sirreessuuf barbaachisa. Oromoo Harargee jetta yeroo tokko maal jechuun hangaloo. Oromoo godina sanii dhufe akka bulchiisaatiin waamuu dandeetta waan tokko tokkoof. Garuu Oromoo ibsuuf jecha akkasii waamuun sun dongora cimaa natti fakkaata. Laallachaa jedhee Oromoo yoo dubbattu yaadataa yoo tankaarfattu ilaallata. Maaliif boolli fallee hin jirti dubbiin himuu dandeetta waan ta'eef akkasitti waan Oromoo beekumsaan ta'uu qaba. Uummata beekaa waan ta'eef caddiftee lafaa ka'ee ani hin beekattee yoo
keessa ka guluftu taate wanni hojjettullee si yaalaa bilaashaa ati waan gaarii hojjettu seenaa fi waan gaarii taa'ee siin taa'ochaa. Ayyee waa hedduu haasneeti kan jirru kabajamtoota daawwattoota keenya kaa turtii taasisaa jirruun hedduu takka waa hedduu akka irraa barachaa jirtan abdii guddaadhaan qaba. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo murasaa kanatti kan isin biraan geenyu jechuudha. Ani qopheessuun sagantaa kanaa Hararshii Tarrafaanaan ja'anii keessummaan kiyya immoo akkuma duratti isin beeksisetti gaazexeessaa Shibiree Hasiroo Maamaati. Waa hedduun irraa barachuutti jira hangama xiyyaanii isinilleen akkasuma jeetiin abdii guddaadha qaba. Shibireen gaazexeessaadha. Ogummaa hedduu keessa oola. Namoota hedduu argata. Ifiif garuu maalumaan bashannanaa wallee dhageeffatamoo fiilmiiwwan kana ilaalamu ifiif ni dhiichisamoo aadaa kana sirriitti hogguu sirriitti xiyyeeffatee haastu kana dhiiroo Shibireen kun aadaalee shubbisaa Oromiyaa keessa jiran mara ni danda'a jeetiin fayyaduu ture jechuudha. Kanaaf daawwattoonni keenyallee mana isaanii ta'anii hogguu ilaalan waa hedduutu irraa eega waan ta'eef mee kam keessa jirtaati? Ani artii Oromoo yaadaan lubbuutii. Waa'een Oromummaa kiyyaa jira. Lubbuun tiyya Oromummaa kiyya. Hunda artii qofaa miti. Waan Oromoo waan ol deemu hunduu baay'ee natti tola. Baay'ee na gammachiisa. Hin laala abbummaan kitaabni baanaan fudhadhee ilaala. Hin dubbisaa baay'ee natti tola. Warra haga ammaa waan Oromoo badadan hundaafuu ulfina guddaa daangaa hin qabne qabaaf. Ani gara jireenya dhuunfaa kiyyatti irra caalaa wanni na gammachiisu yoo wanni Oromoo takka taate ani waa hundi kiyya waa'ee Orommaatii wal qabata. Oromummaa kiyya jaaladhaan. Kabiraa sirba kamuu yaalaan baay'ee qaraana nyaata. Garuu irra caalaa kan danda'u mataan yaadumaan natti tolee ilaala. Yeroo ijoollummaa kiyya ragadni hin jira. Oromoo Tuulamaatiin Baalee yoo san amma godina Arsii Lixaatti bakkeen dhaloota kiyya ragadni jira. Shubbisi garaagaraa jira. Shoboxi jira. Tirriin jira. Isa kanniin akka asitti ammoo sirboota garaagaraa kan geerrarsatu jira. Isaan kanniin hin geerraraa hin danda'a. Akka aadaatti jecha. Irra caalaa wanni na gammachiisu namoota waliin dhufee waan gaarii waliin taphachuu. Waan badduu bakka badduutti hojii badduu irra nan argitu. Kitaaba dubbisuu. Viidiyoowwan garaagaraa laaluu. Yeroo biraa mana yoo galu ijoollee ta'e wajjin maatii kiyya bilbilee waliin haasa'u waan akkasii na gammachiisa. Taphachuu. Ijoollee meeqa qabda? Ijoollee sadii. Sadii qaba. Kanan na gammachiisa. Yeroo baay'ee warri Amaariffaa gaafa EBC dhaabbata raadiyoo televezyiinii Itoophiyaa san ture Filiqilik jedhanii na waamani. Filiqilik jechuun maal jechuudha? Nama kolfee Nama bashaasha jechuudha. Bashaasha. Baay'ee akkasitti maqaa akkasii. Hayyee waa hedduu haasneeti kan jirru. Yeroo tokko riippoortarummaadhaaf si erganii nama rukuttee galtee jirtaa jaan kana nuuf gaafadhu jaaniiti natti erganii daawwattoonni kiyya. Namoonni dhiyeenyaan bara waliin hojjettan sanitti warri si beekan keessattuu gaafa Finfinnee turte san. Mee maaltu ture gabaabsitu nu kaasi? Naamusa gaazexeessummaatti dhoggamaadha. Hojii hojjechaa otumamteellee cadhisu malee nama dha'uun ta'u dargaggummaan jirti. Gaafa hiriira wayii ture hiriira gammachuu wayiiti. Gaafa hiriira gammachuu kanarratti hiriira baabee fiigaan dhufe poolisootatu yaada uummata kana guuraadhanii nu erganii addabaabayii masqala Finfinnee kana gadi baay'ee Itoophiyaa reediyoodha gaafa ba'u fiigaa dhufe. Amma afaan isaa akkam akka jedhee siin afaan jibbisiisaa Oromootti arrabsan. Amma fiigaa dhufee na waraabii naan jedhe. Na waraabii gammadee jira. Uwwedee fiigee dhufee kun afaan Oromooti kun afaan Amaaraachi jira deebi jedhe. Afaan akkasii saniin akkasii illee hin jira naan jedhe. Maal abbaa kee kan jetta godhe uf hin beekne akkamiin arrabsaa jedhee waa'ee biyyaati. Waa'ee biyyaatii fi walitti dhufnee deebee uummata saba kiyya arrabsa. Cabse mataasaa. Funyaan dhiigee irraa cabee funyaan. Booda poolisoonni lama na bira jirtu tokko nama kibbaa wayiiti poolisii magaalaa Finfinneetti tokko Oromoodha aare ka Oromoo illee inni kufnaan dhiitaa jira. Kibbaallee aare akkam nama arrabsaa saba arrabsaa fedhii uummanni Itoophiyaa waliin gammachuu bahee ka'ee irra galanii booda fiigaa dhufe warri federaalaa duudee dhufe poolisiin maanni kun jennaan kun duriyyeedha
gaazexeessaa mootummaati teeppii farrasaa muftaan jedhe ka dabu warra kibbaa achi isa mucaa fuudhanii deemanii. Stuudiyoo keessatti bultee sanoo Bule inni oolee saniin dura ayyaana Adawaa 111ffaa Tigraay raadiyoo Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif kiiloomeetirii 1,100 magaalaa Adawaa bakka Salfi Meedaa jedhamurra gaara Solodaa bakka itti xaaliyaanonni mo'atamte achi dhaqee afaan sadiin gara 4-5 walirraa fuudhee kallattiin dabarsaa ture waa'ee ayyaana Adawaa 111ffaa sana. Tartiibi afaan Tigree achi naannoo isaanii waan ta'eef jedhame Oromoofitti ta'an jedhame Amaaruffaa, Ingiliffaa, afaan Arabaa, afaan Sumaalee jira akkasitti walirraa fuudhaadhaan haasa'a. Afaan Tigree haasoftee hin jirti isiin nakkennite. Qaxiloo madab ቋንቋ afaan Oromoo Shibbiree Kiroos qaxiliyoo jettee nakkennite. Yoo nu Maqalee Tigraay guyyaa 7 turree gallee yoo gallu mooraan ibisii kun hundi Shibbiree Kiroos. Shibbiree Kiroos sun kan daana mataa Shibbiree Kiroos baga naga dhufte. Maqaan kee Raayyaatti galtee raayyaa Oromoo ati Oromoo raayyaa galtee jedhaniiti. Raayyaa galtee dhiisi moggoofamte Shibbiree Kiroos jedhamee isa tokko. Kabraa raadiyoo Itoophiyaa Istiidoo 2-3 qaba. Kazannaba warqi bakka jedhamu jiru kun ayyar ta'ina. Achi guyyaan jimaata. Namni ba'aa jira warra qulqulleessituufaa jira tekinishaana takka argee dirree deemuuf. Dafiina waraabimee jedhee warri dabaree hin jiru yaa'an jimaata. Dabaree malee dhaqe. Istiidoo bii jedhamti namarraa hin banamtu beektaa yoo keessaan cufatte. Icceetii isii nama sii cufa nama sirraa bada. Anammoo jimaata sa'aatii 4 seene. Yaa'ii 4 namni borsaa fudhate. Guyyaan isaa jimaata. Namni kun 5 walakka ba'aa miti dursee yaa hojjetaan kun. Yoo yaa'u mucayyoo tamsaasa kallattii irra jirtu malee hin jiranii na cufame kaa. 4 fi wayitti. Waan waraabadhu haasa'ee fixe eessaan gadaa ba'ure. Hin muddamee ofi cufe hin beekaa amalasi. Hin taa'ee hin iyyee boolla wayiiti. Yoo namni dhufu narraa bana kifatulli ima dhufa namni hin jiru harkallee wirsuu darse meeqan narraa bana beektaa 9 fi wayitti. Guyyaa keessaa jechuudha. Guyyaa galgala kunnoo 9 ga'e 4 na cufamee 9 wayi narraa bana. Booda istiidoon sun maqaallee baay'eetti istiidoo Shibbiree fa'illee ka jedhu istiidoo Shibbiree ka jedhu fa'ii waan akkasii yaadannoon sunniin reediyoo Itoophiyaatti hin dagadhu. Raadiyoo sanitti hojii gurguddoo hojjedhee jira gaafa hidhi haaromsaa eegalamus laayivii kallattiin bakka sanii dabarsaa turee jira. Gaafa miliyooniin barri 2000 Itoophiyaa seenullee istaadiyeemii Finfinnee garee achi bule keessaa isa tokkodha. Hojii guddaa seenaa raadiyoo san keessa hojjedheedha. Wanni guddaan simbirtuu barii keessatti hojiilee garaagaraa fakkeenyaaf Oromiyaa walaa barru Oromoo walaa barru. Qomoowwan Oromoo kitaaba seenaa Oromoo jaarraa 16ffaa hundaa kitaaba isa irra kan jiru qomoo Oromoo gosoota Oromoo maraa dhiyeessee jira ani qophii san keessatti simbirtuu barii keessatti. Lafa Oromoo baay'ee isaa Oromiyaa walaa barru keessatti dhiyeessee jira. Lammata qophii gaaddisaatitti artistoonni gaafiif deebiin godhiniif jira. Mee ana jira jedhan ijoollee haaraawwan ijoollee dadaaman dargaggeeyyii amma hin ta'in. Hangawoota guguddoo gaafiif deebii godheeraa fi pirezidaantii Girmaa Waldgiyoorgis irraa kaasee namoota gurguddoo hangawoota dubbisee jira. Daggifee Bulaa dubbisee jira. Afayaa'ii Federeeshinii warra ture Jeneraal Baacaa dabalee dubbisee keessummaa godhee jira. Nama sii lakkaa'uu hin danda'u. Artistoota jaaladhu keessa gaafiif deebii godhee fi baay'ee natti tolan qabsooftuu fi weellistuu uummata Oromoo. Ilfinesh isii gaafa argadhe baay'ee gammadee. Kan biraa warra gurguddaa dubbise Sayyoo itti deddeebi'ee dubbisee jira. Warra gaafiif deebiin godhin hin jiru Adam Haaruun dubbisee jira baay'ee jaaladha. Dhuunfaan illee namoota hedduu sii lakkaa'uu hin danda'u kaasuu dandeetti. Hanqina yeroo irraa malee silaa hedduu turree osoo taphannee kaasnee mudannoo fi muuxannoo ati keessaa dabarte hunduu barumsa nuuf ta'a waan ta'eef osoo turre baay'ee nutti tola. Atis na caala beekta waan ta'eef yerootu nama daangeessa. Bara hojii kana keessatti
badhaasaawwan ati argattee gurguddoo kaasuudhaan fedha akka kaastu jechuudha. Ati immoo akka gaggabaabsiteetuma akka nuuf kaastuun barbaada. Sanirraa ansitee immoo hojiiwwan ati hanga ammaa hojjette kana keessa bifa kitaabaatiin kan qindeessitee lafa keessa jirta garuu hin maxxanfamne yoomitti uummata Oromoo biraan geessaa waan majoo gaggabaabsitu manaaf kaasa. Dagaari badhaasa albamii tokko kan galata gurguddoo qofatii kaasa. Albamii tokko dusii fuudhee dhufee gaarii ture. Barumsas baay'ee dabalee jira. Treeningii akka chaayinaallee dhaqee baradheera itti dabalee jira oole. Badhaasonni baay'ee akka galata gurguddoo waraqaa argadde keessaa BBC World Service Trust ka jedhu irraa yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa wal lolte isaan hojii guddaa isaan waliin raadiyoo Itoophiyaa irraa ergamee dhaqee hojjedhee waraqaa bareedaa argadhe. Raadiyoo Itoophiyaa EBC amma dhaabbanni raadiyoo televezyiinii Itoophiyaa durii amma EBC'n bara 2014 guyyaa raadiyoo irratti gaazexeessitoota yeroo gabaabaa keessaa waan guddaa hojjetan jedhamee badhaasa guddaa waraqaa ragaallee argadheera. OBN dhaabbata raadiyoo televezyiinii Oromiyaa irraa gara OBN gaafa jijjiiramu keessumaa hojii gaazexeessummaa raadiyoo irratti miiltooti jaalatamtu obboleettiiti Amdiyaa Maammadoo wajjin hojii guddaa hojjannee jijjiirama OBN jijjiiruu keessa hojii guddaa hojjedhee fi badhaasa guddaa argadhee jira. Waraqaa ragaa yoo san boordiin kenna Dr. Muummee Ministeera Dr. Abiyyi Ahimad isaan na badhaasanii jiru. Dhaabbanni kiyyas jechaadha. Kan biraa dhaabbilee garaagaraa irraa badhaasa hedduu argadhee jira. Lakkaa'amee biraan gahuunni. Hayyee. Waa'ee kitaabota akka jette. Kitaabonni kunneen yoom uummata biraan gahan? Kitaabota baay'ee qopheessee jira. Tokko waa'ee muuziqaa aartii Oromoo kan jedhu kana maalii fi seenaan ta'uu qaba. Babbadaa jira. Dhiibbaa garaagaraa irra jira. Amantaanis garaagaraa itti hojjetamaa jiru waan ta'eef isaa barreessee kaa'uu barbaada. Kan viidiyoon kaa'uu barbaadu illee jira akka dookumentariitti. Inni jira. Kan biraa immoo miidhagina Oromummaa. Tokko immoo simbirtuu barii maqaa qophii teenna bareedduuti. Tokko Ingiliffaan barreessee jira. Our greatness jedha. Uummata guddaa. Yoo baay'ee uummata guddaa turre kan jedhamu waa'ee ijaarsa kaaba Itoophiyaa kana. Waa'ee ijaarsa kaaba Itoophiyaa kana garuu Oromoon Itoophiyaa keessa uummata guddaa waan guddaa hojjete kan jedhu hin jiru. Isa Ingiliffaan warra galeefaa galu jedhee barreessee isa kana garfitutti kaawwan tuttumuree jira. Itti qophaa'aa jira maxxansiisanii seenaa barreessee kaawwachaadha. Isa kanneen waliin qabee gaafa eebbaa wanna godhaa akkuma naamichaa itti waan kanneen uummata Oromootiin gahu lubbuun tiyaa jirtu jechaadha. Gaazexeessummaas cimsee itti fufamaa ammallee dardaran argiteenti. Yes. Gaazexeessummaati. Dargaggoo waggaa meeqaati garuu? Ganna meeqa? Namni umurii ni matu mi'aan hin dhosu. Shibbiree maqaan jedhu ni hima waan ta'eef. Bara shibbirii lola waaqoo guutuu qabsoo uummata warra uummata Baalee keessaa dhalate. Kiyyallee abbaan kasii roomamaan jiru. Wareegama qabsoo ijoollee Baalee san keessa wareegame. Ani maqaan kee shibbiree kan jedhu bara shibbiriin kaatee lolli sun ka'ee dhaladhe. Umurii kiyya achirratti tilmaamuu hin danda'amu. Hin dhossan biyya sanitti shibbiree lole baqataa jedhama maqaa ijoollee gaafsan dhalatte. Maaliif hin baqatan lola saniif? Lole gaafa lola waaqoo guutuu lola diina irra baneessan. Shibbiree bara shibbiriin kaatee baqannee maqaan naa ba'ee amma 50 keessa jira umurii 50moota keessa jedhu. Ganaa dargaggoodha jechuudha. Dargaggoo amma hamileen jiru sitti mun danda'a guutuu xiq jedha. Hayyee hojiiwwan ati qabattee milkooftee rabbiin illee si gargaaree uummata biraan akka geessu abdii guddaadhaan qaba. Dhaamsa maayyoo qabaattee an fixeetiin jira. Dhaamsi guddaa kan qabu walaa jaalannu. Nama keenya akka kufee ol qabuuf haa yaallu. Yoo dadhabne haa gaddinuu fi waaqaa kadhannuuf. Nama keenya jabaa ka tattaafatu jabaadhu jennee haa hirkifnu. Nama keenya jabaat irra caalaa jabaadhu haa jennu. Quba walii qabuun haa dhaabatu. Ejjannoo kiyyatu kana. Dhaamsi kana caalu hin jiru. Uummata kabajamaa Oromoo keessaa dhalanne akka uummata kabajamaa ta'uu qabna. Maanni nama keenya waan dandeenyu wal bira dhaabachuu isii kana dhaamsi kiyyaa jechuu barbaada. Hayyee hedduu galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuu wajjiniin siif hawwa. Daawwattoota Maayaa Shoo illee nullee kabajjee istiidiyoo keenyatti waan argamteef ammallee irra deebi'uudhaan galata guddaa argadhuudhaan siin jaa.
Haa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan Maayaa Shoo kanarraa kanuma turtii gaazexeessaa Shibbiree Khasiroo Mamaa wajjin taasisneen waa hedduu akka irraa barattan mudannoo isaarraa waa hedduu akka irraa argatan abdii guddaadhaan qabaa. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaate. Sagantaan kun OBN alattis yuutuubii keenya irratti ni tamsaasama. Yeroo ammaa ammoo marsaa lammaffaa kana keessatti yuutuubii haaraa chaanaalii haaraa bananneeti kan jirru Maayaa TV Show irratti kan gadhiifamu sagantaan keenya marsaa kanaan booda jiru hundinuu jechuudha. Like, subscribe, share gochuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan abdii guddaadhaan qaba. Hamma torbaanitti torbaan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura galatoomaan isiniin ja'a.